hattu barodaa jamii kanutti sila yoo siyaa kimaa godhata kimaa deebina ol deebiftii yuugana achoonni maal jedhaman deebi'anii rafaniif akka waan wardiyaa wayii qabanii isin afootti muramtulaa waraqaa tokko hojjettoota fi daawwattoota keenya jirra jirtu fayyaan keessan jiru jireenyi maal fakkaata wallahi nagaa qabna alhamdulillah rabbi galanni haa ga'u isinillee akka nagaa qabdan abdii guddaa isinirraa qabna akkasumas daawwattoota keenya kabajamoo samoonii kana hayaat fa'a hattuun mananna seentee hattuun gibbii nu seenanii deebanii waan ala jiru caammaa irraa uffata alan dhiqamee hafame irraa wanni tokko gibbii keessatti nafne Jeremy diwan akkasiitiin viidiyoo hojjetaa turanii sanirraa kayyaan illee samoonii akkuma beekamu dalagaadhaaf bakka biraa socho'ee hin jiru. Idduudhaan nani yoo xiqqaate yoo dhufu wanni tokko gibbii keessatti nafne uma qaban guutuu guuratanii fixannaa fakkaatee yoo dhufu haa ta'u qulfiin suuqiilee cabee jira waan achiin gara kaanii meeshaan kaawwan rabbi baase amma fuulduruma keessanitti waan jira isaan dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee of dagatanii jiranii nama lamaan of dagataniituma cadhisaniituma akka waan yoo xiqqaate wardiyaa wayii balbala kaayataniitti namu deebi'eetuma rafa fuuldura keessanii likkii isaaniitti himuuf deema jechuudha likkima kana jechuudha bakka yoo fuuldagatti maal birii kennaa wayii buufame ifaajee irraan qabnu akka barbaadde hattuun haa gootuudhanii yookaan waan akkasiitiin namu dagatee karaaf ta'e nattaayimanii sawwaliinuu kan dhageenyu ta'ame aswaameetti likkii isaanii amma itti muudhaaf ka'ee dhufe dalagaa dhaabee jechuudha. Zabiba! Takkaan itti yemmala illee dhuftu aarteetti ganaa baay'ee fuula badaa walitti dubbanne itti gineetiin aboo jedhu dabaaldee maal taatan isin eegaa hin jirru. maa iyyitanii Pagi danin kamal lo sena ya kita faz negar taati mala maa ganaa mul'atu ningaa malee mul'atu lo la mi tumaanu kana duubaan jira wala otonan nagar garu jiraate tumaan harkaan adu suuqi mee akka jiran deemi kottati waayee Ahmed daawwattootaan salaam alaykum jedhi kaamera jiranii amma aarii kiyya booda kana artan booda fixattanii dubban bifanneetiin online azuma uzbillah mishiidha jiwonnan beenen qonname barakoo kana namaan ulol tareate deatu nulul akkamin nama lama raftanii wardiyaa way qabdanii nama badan ana barbadan eenyuun tami likkii isaanii itti meetiin biraa deemuudhaaf deema akka zabanni sodaachise akka guyyamaanuu namni wal sodaataa deemu jiru isaan quban qabanii dachanii rafanii mee sababni isin raftaniif maali silaa maal wardiyaa qabdanii yoo tokko rafe tokko hin taa'u si fakkaata annuni lolin rabbi nu teenna fuuri fannaa qammaa turi faatu nu rangaliti maali nati odoo kana nu rifannee jiru qaati immoo ganaa nu loltu waan deebitanii jiddanii raftanii kan gorree hattu barodaa jamii kanutti sila yoo sabamanii hattu eeguu dhabdanii deebitanii raftanii isin akka ribi jaalattuun beekta ani kun hirrafu beekta garuu inda akka guyyaa mara danda'eetu ni eegaa sirrii miti wanni akkana lamoo akkasinitti hin deebine maal xaqqaqaa isa dhumaati ani yoo xiqqaate yoo achii ka'ee fiigaa dhufu uma tokko yoo mana homaayyuu nafne iyyuu na fakkaate maa carqii fudhatanii akkuma dhala afamee fudhatanii carqii haa fudhatanii kan qabni fudhate san sadaqaa isaafuu sadaqaa godha kennaa fi lamuu caammaawwan keetuu lamatu haa fudhatu lamuuf of eeggannoo godhaa fi rakkoon qabu ani caammaa hin bitadhaa isaa achiyyuu baay'ee qaba alhamdulillah Kanaafuu kan qabne fudhatee haa fudhatu uffata maaliif namaan loltamu onneti nu loltuuf maali amma deebii isaan jechuudha hai isin liqliqii isinitti mammalee isiniin ta'u duraanuu nu afaan nagaa haasoo jiramu ana waa'ee lolaa maaf dubbadhu qabooti kaatotoo nama meeqaan mana keessa jirtan qabeenyi ala kanaa saamamee hin lolleeyyuu nuun hin loliin nutti hin dubbatini maal jechuuse harka nan baasinaa immoo olaa harki kiyya takka bahee jennaan harki kiyya gadi hin deemu Bukan isinitti maamiti yoo qajeeltanii yoo tokko sa'aatii jaarafi takka galgalarraa zabaan galgalarraa ga sa'aatii jaarafi galgalarraa ga sa'aatii jaarafi achiin booda isiin ganama sa'a 12 araftu rukuttu isiin bicha rukuttaa aga sa'a 12 araftu walirratti isin cafalla qola qalbii akkanaan beeku
Naa kabajamtootaa fi daawwattoota keenyaa dhugaa dubbachuuf baay'ee aarii jira. Uffanni bade sun biyyaansi yoo xiqqaate uffanni uffatamu malee uffata akkuma beekamu namni uffata haaraa binne iyyuu yoo xiqqaate ji'a keessaa yoo yeroo takka yeroo lama uffanne hin uffatamne jechuun hin danda'ama. Haa fudhatamu sun rakkoo hin qabu. Kun waan qallaari dhagin immoo isinillee koomentii jalaan yaada keessan lamuudhaaf of eeggannoo akka barbaachisu sirriitti gadi fageenyaan itti nu himaa baay'ee koomentii keessan kanallee ilaalanii yaada keessanillee baay'inaan hin fudhatanii gadi fageenyaan akka isitti millee isii daa'ima maalitti naatuuta isii irra boqotu isitti milaali ati maali sila ati maal taatee isitti ma Lalu najib angga fu menarukut kana boota harkanan baasina ola ruwaaziti mamdi akka ammar kolfulaati lamu yoo isna foota la daawwata kenna sindaga lamu yoo isaan afoota ulee fidadheetiin dhufee akkasin liklikii walitti maatii waliin haasuuf afaan oromoo afaan sila beennu kanaan namni waliin haasa'uu danda'an jirru komentii yaada qabdan karaa keessaatiin karaa komentii jalaatiin nu barreessaa of eeggannoo barbaachisa. Abaa garan nu rukutin cufiitiin deemee hin barbaadu cufiitiin bakka. Asa takka hin barbaadu. Yoo barbaachisaa ta'e waan jira keessa gabuureetiin cufee biraa deema. Cufi dhaabeen gaafa na rukuttan maalu beekudha. Amma kana booda lukasi cabsaayyuu. Maalu dhuguun si rukutee si dhiisuun qallaalii miti salphaadha. Kana waan ta'eef akkasii daawwattoota keenya kabajamoo galatooma olbaadhaa fayyaa ta'amee koomentii jalaan yaada qabdan barreessaaf sirna. Namni of eeggannoo barbaachisaa yeroo ammaa kana namni ija takkaan rafeetiin ija takkaan qabeenya isaa eeggata. Amma isaan nama lamatanii biyaansi galgala sa'aatii afurii suuqii keessa turanii suuqii dalagaa turan jechuudha. Achirra zabiba yoo galgala sa'a 12 rafte sa'a 12 yoo rafte sa'aatii 6 kaati galgala jechuudha. Sa'a 6 yoo isin kaate isin sa'a 6 raateettu. Aluma kana teetta kursii kaate. Zabibaallee atillee sa'aatii 6 halkan sa'aatii 6 jechuudha. Aga sa'aatii 12 kaata obbo ganama. Sa'a 12 kaatee mana keessa ta'een gadi keessa jirru akkana ofirra gadi qabna. Waan saniin gara alaa manoota kaanneenii fi suuqii ta'e. Suuqii yuuduramaatu keessa jira qaata akka hoti qaatee dhaabbata qarqaarsaa damee qarqaarsaa duubee baay'ee nama miidhullee jiru dhugaa jedhanii waan silaa keessa jiru meeshaa kuma dhibba meeqaan itti galchine yoo isin mufachiisuun barbaadu fuuldura keessanii loluun barbaadu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carrallee naa kennamu baatu margi xiqqoo afaan takkas ta'u isinitti hafuura baafa akkuma hoo'aa jiru natti fi naa rukuta an ulee hin jaaladhu hundee kiyyaana na rukute maama na rukute olaa kabajuu ishee. Ol kabanyee bira ol kabajuu bira achi tarreeti sadarkaa itti qabeenyi nu mana namni keessa jiru keessaa saamamu irra jiru haadha. Zabanya namni irraa bare irra jechuun barii. Mana namni keessa jiru mana yoo xiqqaate nama lamaan san odoo nama tokkochaa yoo ta'e namni halkan taa'aa buleetiin guyyaa rafaatiin halkan yoo qabeenya isaa baatirii qabate ifaa taatu kun halkan guyyaa sa'aatii 24 ifa ka alaatu jechuudha. Waan fi eegalee ijuma hattu kanaan kun